kadhachuu akka hin dadhabne isaan barsiisuudhaaf Yesuus fakkeenya tokko isaanitti hime. Abbaan firdii Waaqayyoon hin sodaanne nama sissabeeffanne tokko mandara tokko keessa ture. Mandarichuma sana keessa immoo haati hiyyeessaa tokko yeroo yerootti deddeebitee anaaf isaanatti falmu gidduutti firdii qajeelaa naaf kenni jettee itti boossi turte. Inni immoo ishee jalaa didee lafa dura irraa harkise. Booddee garuu innumtuu Waaqayyo yoon sodaachuu dhaabaadhe nama yoo sabeeffachuu dhaabaadhe haati hiyyeessaa kun waan na dadhabsiiftuuf firdii kennuufi anaa wayya. Kana achi dhuftee ana nuffisiifti jedhee ofitti dubbatee jedhe. Gooftaan kana irratti dhaggeeffadhaa. Waan abbaa firdii jallaan kun jedhe. Waaqayyo immoo warra isaa fo'amanii guyyaa fi halkan gara isaatti iyyaniif dhugaa isaaniin baasuu biire yookiis lafa duraa harkisaare ani isinittan hima dafee dhugaa hin baasaaf. Haa ta'u iyyuu malee ilmi namaa yommuu dhufu amantii lafarratti argataa laataa jedhe. Kutaa kana keessatti gooftaatu waa'ee kadhataa bartoota warra isa duukaa deeman isaaniin barsiise isaanitti dubbata. Kanaaf fakkeenya dubartii hiyyeettii tokkoo fi fakkeenya namicha abbaa firdii nama firdii kennu nama aangoo firdii kennuurra jiru tokko fakkeenya fudhateetu Waaqayyo yeroo baay'ee fakkeenyaan dubbata fakkeenyaan barsiisa waan ta'eef keessumaa xiyyeeffannoo isaa waa'ee kadhataa irratti waan ta'eef isa kanatti dubbachuu barbaada. Sanarraa kan ka'e waa'ee namicha abbaa firdii kanaa amala namicha abbaa firdii kanaa gooftaan Yesuus tuqeetitti haasa'a. Namicha abbaa firdii kun Waaqayyoon hin sodaatu. Namaaf safuun beeku safuun kennu. Firdii jallisuu hin danda'a. Wanti hundumtuu harka isaa keessa jira. Namichi kun amala akkanaa nama qabudha. Dubartiin kun immoo hiyyeettiidha. Rakkina ishee isinitti maara. Hiyyeettiin ni macaafni qulqulluun jedhu kan nama gargaaru hin qabne kan abbaan manaa irraa du'e jechuudha. Abbaan manaa irra jiraatee isatu deemee firdi beetii dhaabata mana murtii. Kanaaf dubartiin kun iyyummaadhaan nama jireenyi ishee qabamee jiru. Iyyummaadhaan nama beekamteertu. Nama akkasiiti. Kanarra darbee dubartiin kun dubartii lolamtuudha. Ittiin falma diinni naannoo isheeti. Keessumaa kan ittiin falmu kun seexana odoo hin taane nama. Maaliif namni kutaa kana keessa akkamitti nama itti seexana ta'uu dandeessu? Namni nama gidduutti firdii laata. Malee namaaf seexana gidduutti firdii laachuu hin danda'u. Isa kan laachuu danda'u Waaqayyoodha. Kanaaf isanatti falmu gidduutti firdii naa kennetteetu gara namichaa Waaqa sodaanne nama sabeeffannee kana dhufte. Dhimma ishii xumursiifachuu ergaa raajii tokko isinitti himuu barbaada. Isin inni fudhachuuf qophooftan. Elaa sagalee ganama kana nama tokkoof haa ta'u nama lamaaf haa ta'u nama amanee fudhateef hin ta'a. Waaqayyo maalan dubbadhannaan akkas naan jedhe. Akkas jedhii saba kootti dubbadhu barana sii xumurama jedhiin naan jedhe. Mee harka kee ol kaafadhuuti naaf xumurama jedhame. Mee ameen jedhi naa xumurama jedhi. Akka jette sana siif xumurama. Sii xumurama waan jedhu irratti dubbadhu. Nama si cinaatti naa garagalii sii xumurama naa jedhaane. Abbaan ergaa haati ergaa duwwaan dhimma keessa xumuramu sana amma maal akka sii xumuruu barbaadu hin beekuwani garuu sittan hima Waaqayyo gooftaan namoota baay'eedhaaf ji'a kana keessa waggaa 2017 kana keessa waa siniin xumura siniin jedhala. Mee naa xumura jedha. Ati ergaa ofitti hin laabinga. Dhimma ishii xumursiifachuudhaaf ganamaaf galgala yeroo hundumaa naqti. Dubartiin kun maaliif hoottan kan itti falmu qabdi? Kan ishii dhiibutu jira. Kan ishii lolutu jira. Kan ishii tuffatutu jira. Tuffatamteetti. Namni gaafa sin tuffatu mirga keessa sarba. Gaafa sin tuffatu daarii kee darbee qotata. Homaan fiddu jedha waan ta'eef. Lakkaa dubartii kana laaleetu itti falme. Tobbaan mana irra jiraatee dubartii kanatti hin bu'u. Sanarraa kan ka'e humna hin qabdu, dandeettii hin qabdu. Akkatti mirga hin qabdu waanuma ittiin narraa fudhattu hin qabdu dheetu waan hunda ishii ilaale yeroo tokko akkas namni. Homaa nu gochuu hin dandeessu. Duuba ishii beekna buqqaatee
homaa nu gochuu hin danda'u, homaa nu gochuu hin dandeessu jedhaniitu namoota humna hin qabne ciqiluu barbaadu namoonni baay'ee. Dubartiin kun nama akkanaati. Isaan booda lubbuun keessa jira, dhugaan keessa jira. Taatee gara namicha waaqa sodaannee kana dhufte. Biyya isaa isheerra kan taa'ee jiru isa waan ta'eef naa faradin faraddaa jette. Inni garuu gaafa ishiin bira dhuftu bifa laalee haa ta'u, duuba ishee laalee haa ta'u, haadaa too birrii qabaatte, too bifa qabaatte akkuma ta'etti dafee dhimma ishii xumura nama waan ta'eef. Har'as warra aangoorra jiran, warra maqaa gaarii qaban, warra birrii guddaa qabantu dafee dhimmi isaanii xumurama. Kan hiyyeessaayi lafarra gottotama, lafarra jala harkisee jedha. Dubartii kana jala lafarra gottota. Isaan booda achiin na tuffata, asiin na tuffata. Maalan godhaattee galteen teenya? Isa naan falmurra isuma firdii laatu isa jallisu kana naa wayyattee dubartiin kun garuma isaa dhufte. Kanaaf naa xumuramuu qaba. Dhimmi manaa beekuun naa xumuramu malee hin galu. Hamma jettutti hin taa'u. Hin nyaadhu lugu hamma jettutti geessinatti fakkaata. Yeroo hundumaa bira dhattee boosee galteedha. Ergaan sii qaba. Amma dhimma dubartiin na galche miti. Harka kee ol kaase. Warra akkasii ganamaaf galgala waa barbaadaa jirtan barana siifan xumura jedha Yesuus. Ilaa oodidda nanumaa ta'a siifan xumura dhimma kee. Siin jedha Waaqayyo ameen. Waaqayyo waaqa dhimma namaa rarraasee hambisu miti. Waaqa namaa faradudha. Waaqa nama boqochiisuudha. Waaqa haara nama galfachiisuudha. Waaqa dhugaa namaa baasudha. Kallattumaan Waaqayyo maal namaaf xumura waan jedhuun dubbadha. Tokkoffaa waan ati itti rakkattu sii xumura Waaqayyo. Nama si cinaatti naa garagalii Waaqayyo jedhaane waan ati itti rakkachaa jirtu jedhaane mee. Warri rakkina hin qabne dhiisaa namaan hin jedhina. Akkas jedhiin waan ati itti rakkachaa jirtu sana naa hidhaa itti raaja. Waaqayyo jedhaane sii xumura barana jedhaane. Waaqayyo warra akkas jedhee naa taasisi ati. Sii xumura waan itti rakkattu. Waan mana keessatti itti rakkattu. Waan waldaatti itti rakkattu. Waan lafa gabaatti itti rakkattu. Waan obboleessa kee biratti itti rakkattu. Waan haadha kee abbaa kee biratti itti rakkattu. Waan kophaa keetti itti rakkatte. Waaqayyo akkana siin jedhaa jira. Barana isa sii xumura siin jedha Yesuus. Haleluuyaa. Namni rakkate malee bakka firdiin naqu. Namni rakkoo hin qabne, namni hin lolamne, namni hin tuqamne, namni hin dhiibamne koo maal godha iddoo akkasiiti. Tarii oora gaariif dhaqee duwwaa dhaqa argeera hin argine duwwaa jechuudha. Waan itti rakkattu qabdi dubartiin kun. Waan nu rakkise meeqa jira gaadaa keenya. Baay'een keenya imannee furmaata dhabne. Baay'een keessan immoo hin himadhu namni maallaa godhattan. Rakkina kee riyaa kee dhoffattee abbaa dhokfattee haadha dhoffattanii kan jiraattan. Guyyaa Waaqayyo eegaa kan jirtan. Rakkinicha gaafa laaltanii mimmaan kan buustan. Waaqayyo ammas ergaa akkasiin laataa jira. Naman barana isatti rakkatu sanaaf furmaata laadhuuf jira. Ila manaan itti rakkattaa laata. Jireenyaan itti rakkatte, barnootaan itti rakkatte, qonnaan itti rakkatte, barattee itti rakkatte. Waaqayyo akkana siin jedhaa jira. Waan itti rakkatte sii xumura jedhee. Waaqayyo warra ameen jedhee naa taasishee. Mee waan ani itti rakkadhu naa xumura jedhame. Warri kaan rakkoo hin qabdani kanaaf naan ooddu. Sinirraa hambisu. Yesuus gooftaadha. Waan itti rakkattu qabdi. Hin jiru mana keenya waan nu rakkise. Hin himanne malee. Himannaan immoo rakkinni keenya duuba bal'ate nuu fayya laata inni. Rakkoon dubartii kanaa rakkoo guddaadha. Ittiin falmu. Rakkoon namaa lakkaawwameen dhumu. Iyyoo bakkane. Umurii koorra rakkina koo baay'eedha. Baran lafa kanarra jiraadhurra rakkina kootu dachaa caalaa'e. Gooftaan rakkina qabdus jedhee dubbateera. Garuu rakkinaan duutu, rakkinaan baddu, rakkinaaf harka kennitu hin jenne. Jabaadhaa rakkina kana ani hunda isaa mo'eera. Duuti biyya sodaachisee Yesuus hin mo'ameera. Iyyuu biyya sodaachisee Yesuus hin mo'ameera. Dacheen atirreertu kuni dachee mo'amaadha. Rakkinni amma si lolaa jiru kuni rakkina mo'amaadha. Ergaa fudhadhu ooduu. Barana akkamitti darbitee akkamitti ooltee waa'ee kee biyyi wal harkaa fuudhee odeessa. Waan ati itti rakkattu sanan siif adda baasa. Siifan itti darba. Siifan xumura jedhee Waaqni. Eenyu bakka naasofsiisaa jiru hin beeku.
هلا لا باديا اتركتي تالات مال تركتي جت هي سجلا جل كنجلا نمتي يتي فرتي يتي اولاتي يتي فقواني سكن ما يونتي تيتي واقيو تيتي اكجري واقيو هم يددبينا وامددبينا كردو وان تركتا درتي سيتمرا واقيو وان تركتا واقنا ما تمرو امنا نمنو ماله نكار ركنا دي نقدر ركنا فيا قبا ركنا ملتا قبا نمنس كيسا ركنا قبل ننجرو نمتا ايه بيا لفا كان الراس بيا ركني ابا منجر بيا ركني ابا منجر ايه صدقا اللي ساركنا قبا بشار ساركنا قبا guyyaa tokko bara raajii Elsaa'i keessa mandara tokko ture qilleensi biyya sanaa gaariidha namni keessa buufatee jiraata rakkinni naannoo sanarra jiru garuu rakkina bishaaniiti bishaan kun dargaggeessa maan godhu rakkoon bishaan kanarra jiru warra ulfaa'an gatachiisa harkaa baasa dubartiin garaatti hafee jennaan ji'a sadi ji'a afur irraaba sagal fitadhe gaafette irraaba gubatan gaafa qorannoo irratti geggeessan maalumaan bishaan namni immoo bishaan malee hin jiraatu uumama lubbuu qabu hin qabneef bishaan barbaachisaadha bishaantu faalame keessumaa warra ulfaanii balaa fide dhaloonni haaraan akkan dhufne dhaloonni haaraan waldaa keessa biyya keessa akkan jiran isa kana kan godhu xafuurri bishaanicharra ture tokko jira maaloo rakkanneedhaan gara nama waaqayyo Elsaa'i dhufanii rakkanneerra rakkina buddeen hin qabnu rakkina bishaanii qabna bishaan nu dhabne miti bishaan nutu rakkina godhate waansaa waggaa nutti lakkaa'eera hintinaarratti arginee dhiifne akka kuni gaadhi eekkamseedha miti namni yeroo tokko waan akkasii gaafa sarku eekkamseennee dhiifne waan jedha fakkaata habaarsuma wayii teennee dhiifne garuu gaafa qorannee rageen rakkoo bishaanii ta'e kanan maal goonaa jedhan rakkoo bishaaniiti namni waaqayyo waan garuu qaba hafuura waaqayyootu irra jira amoolee naa fidaa jedhe soogidda sanarratti sagalee baase isaan booda bishaanitti gad darbate guyyaa kanaa kaaste bishaan nanaa si mi'eesseera deebitee ulfa namarraa hin baaftu har'aa kaasee afurri bishaan kanarra taa'ee dhalootatti rakkoo fidu dhaabeera kana booda suma dhugdu rakkinni sinirraa hafeera jedhe harka kee ol kaase akkeedu waaqayyo wayirra taa'ee kasi rakkisaa jiru sirraa geggeessa ilaa bara sana bishaan irra taa'e hamma immoo namarra taa'ee qilleensarra taa'ee uumamarra taa'ee hafuura si rakkisu sirraa shanyaa jedha waaqayyo waan ati itti rakkattu gaa namni itti rakkata waan baay'ee sooramuuf jedhee nama baay'een rakkataa jira namni baay'een immoo miidhaguuf jedhee yuu rakkataa jira na of galchaa amma dubara keenyarra yuu darbee dhiirri keenya kosmootiksii dibatuuchi datteera chaappistikii faa dibachaa jira dhiirri nagaadha miti isin hin beektanii obbareechuudhaaf namni rakkateera bijoo waaqayyo bareechee uume ani sirrii miti ofiin jechaarti mataa laalte hidhii laalte funyaan laalte waaqayyo fayyaan sirrii naan kennine luka sirrii naan kennine nani artifishaalii gaxxamachaa jiru qeensa artifishaalii rifeensa artifishaalii waan hunduu foorjidii kan waaqayyo irraa hin barbaanne maxxanfatanii kan yaa'an maaliif in rakkatan kanas godhan abbaan manaa dhabame nagaadha rakkatan birrii guddaa baasanii wataa hojjechiisu abbaan manaa kanaan dhufuu dide rakkina kun ijoollee warri in heerumtuu hiisiin jedhanii si rakkisan sun hin rakkatteetis maal goota kadhadhu malee amma akka hedhuwaan karaa kamaa ta'u isa namatti himanne sana iccitii kee isa dhoksaatti itti rakkatu miidhaguuf haa ta'u guddachuuf haa ta'u sooromuuf haa ta'u hojiitti ba'uuf haa ta'u isa naannoofteetti rakkattee jedha waaqayyo bara nasiiban xumura itti seenta bara nasiiban
xumura hin galateessita. Waan ittiin ganamaaf galgala boosu sirraa fuudha jedha Waaqayyo. Namni duukaan jirre jira na duukaa ta'a daraa keessa. Maayikiin qabeessinitti amiin jedhisiniin jedha na dhaggeeffadha. Kanaaf akkas Waaqayyo maal lamaaf xumura waan ati itti rakkattu. Isa lammaffaa waan dhoksaatti itti boosu. Waan si boochisu xumura. Hin boossi dubartiin kun rakkinni hidhii xuuxanii darban jira. Rakkinni itti boo'an immoo jira. Rakkinni dubartii kanaa rakkina guddaadha. Taalaqsaallechi hin boossi. Inni maxxan malee baay'een keessan garaan keessan imimmaan qabaam. Namni sin hin beeku irrumaan kolfite. Keessi kee garuu akka haannaa kan boo'u nama meeqaas keessa. Dhugaa badeef kan boossan. Qajeelummaaf kan boossan. Qulqullummaaf kan boossan. Waa'ee mana Waaqayyoof kan boo'aa jirtan jirtu. Waaqayyo akka jedhe dhimma ganamaaf galgala irratti boosena kadhattu sana sii xumura jedhee Yesuus. Warrettan imimmaan garuu ija keessa fuulirraa kan hin mul'anne. Waan baay'ee ilaaltanii kan itti boossan. Hin boossi jedha dubartiin kun. Hin boossi. Si boochisa. Jechi namaayyuu si boochisa. Harkaa dhabuu si boochisa. Tuuffatamuu si boochisa. Bakka ga'uun sirra jiru gaafa ga'uu dadhabdu hin boossa. Maalan maqee? Maalan balleessa? Boo'icha isa bakkee ollaa si argee maal taate jedhee si gaafata. Boo'icha isa keessaa garuu Waaqa malee namni si hin argu. Namoonni baay'een balbala cufatanii boo'u, siree irratti boo'u. Kuni rakkina waan akkana siin jedhaa jira. Waan humna keetii ol ta'etti boosu sirraa fuudha jedha Waaqayyo. Yaaltanii akka namaa akkuma abaluufaa yaaltan an keessan hin dide. Teessanii boossan carraa keessan abaartan maafan dhaladhe yaa Waaqayyo yookiin nan ajjeeftu namoonni jettan akka jedhu Waaqayyo lakkii du'a miti boo'icha kee bannee biilaadha. Deebiteen boosu mimmaana sirraa haqa. Ani hin beeku nama akkana jedhu siifan xumura jedha Waaqayyo. Waa'een qajeelummaa, waa'een qulqullummaa, waa'een mana Waaqaa akkas hin boochisu. Jirtu namoonni bu'an. Keessi isaanii kan bu'u. Sinitti isa bakkee irraa imimmaan gadi bu'amma sintu na argii maal ta'e laata naan jedha. Isa keessaa garuu haati warraa kee hin argitu, obboleessi hin argu, ollaan hin argu, waldaan hin argu. Isa keessaa kan argu Waaqayyoodha. Namoonni karaarra gaafa deemtan boo'aa deemtan. Keessi keessan kan dhiigu. Keessi keessan dhugaa badeef kan hin yaaru. Uffay. Looraa baay'ee sagalee tokkoon gara koo dhufa. Namoota Waaqayyo imimmaan keessan harka isaatiin qocaa jiruun arga. Harka kee ol kaafatta. Inni ati dhoksaatti boo'aa turte sun gatii si jalaan dhabu. Akka boossetti akka gadditeetti barri sirratti hin dhumu. Guyyaan itti sii xumuree naa xumurame jettee biyyatti labsitu sii gahaa jira. Ameen jedhi sii ta'eera sii ta'e. Maarabataa nama kaati alaboora. Ammoo barri kun bara boo'ichaa ta'eera. Namni baay'een hin boo'a. Humna raafa boo'a. Warri jedhan jiru. Namni nagarree dhoksaatti namoonni boosan. Isiniif jedha waan nama boo'icha hin qabne isiniin ilaallatu. Warri boo'icha qabdan garuu waan akkan isin jedha. Siifan xumura barana jedhee Yesuus. Siifan xumura. Eebba kee badee kan boosu. Dibanni kee badee kan boosu. Timboo qabdu dhabdee kan boosu. Waaqayyo nan xumura sagalee jedhu nagaa. Nan xumura. Nan xumura. Nan xumura. Waan itti boosu qabdi dubartiin kun. Boosee galti. Borulleen boo'u jetti fakkaata. Dhaqxe. Ibaakki. Maaloo naaf faradi. Maaloo. Imimmaanuma koollee argee naaf haa garaan saana wattee hin buusti fuulduratti. Hin sagaddi. Maal namichi gara jabeessa. Dhaloonni tokko tokko boosanii gaafa kadhattan haraara siniin godhu. Gara keessanitti hin deebu dhimma kee hin qabu. Tooti boosu gaa'ila si dhiiga.
ati boosuu hiriyummaa kee dhiisa. Ergaan sii qaba. Boosee boo'icha kee laalee kan sirraan dabarre. Imimmaan kee haqee ka'i lafaa kan siin jedhu. Harki abbaa kee sirra jira ameen jettaa laata. Boosee galti. Yeroo hundumaa akka nama huqubii kaffaluu boosee galti. Yoom imimmaan koo qoora warri jechaa jirtan. Hamma dhimma dubartii miti harka kee ol kaas dhimma kee naasofsiisaa jira. Yoomi guyyaan naa deebistu, yoomi guyyaan furmaata argadhu, yoomi guyyaan ati harka koo waan san galchitu warri jettanii boosan guyyaan sii dhiyaateera. Yeroon sii ga'eera. Jedha Yesuus ameen. Warri bo'an akka bo'anitti lafani. Warri bo'an akka bo'anitti lafani. Irra sii deebi'a warri bo'an akka bo'anitti lafani. Galgaloo boosee ganama gammachuudha. Boleettii koo sittan hima. Dhiya lafaa laaltee kan boosu yoomnaa bari'aleettee kan boosu. Namni akkasii jirtaa yoomnaa darbettee kan boosu. Yoomana achi baattee kan boosu. Waaqayyo yeroo sii fida siifan xumura. Siifan gaggaragalcha dhimma kee. Akka namaa lafarra si jalaan harkisu jedha Yesuus. Wanta nu boochisuu qabnu. Hin dubbannoo dubbanne hin duuna waan ta'eef hin boonye garuu yoo dubbatte immoo si furmaata siin qabu tuma daasitti dabalamu. Dubartiin kun tarii yoon boo'e furmaata illee ergadhaa laata. Barri kun bara namni boo'ee furmaata dhabe. Uffee harka maratee ofirra taa'ee boo'ee sagalee isaa namni hin dhagahu hin boo'a. Garuu waa tokko sitti hima. Imimmaan sirraa kan haqu. Ayizoo sii jira kan jedhu. Kunoo harka abbaa keessi duukaa jira. Nama sana naa jajjabeessachaa jira waa isaan beeku. Ila. Barritti namoota baay'ee irraa imimmaan haqamu ga'aa jira. Ameen jetta. Amee warri jettu sii ta'eera. Waaqayyo warra boo'aniif xumura. Waan si booccisaa jiru sirraa xumura. Bakka kasii ba'ala. Attaalaks bakka hin boosu. Hakumi hin boosu. Kan jedhu xumuree fide. Namni gaafa xumuramuuf hin boo'u. Xumurame gaa. Amma argitanii namoota baay'ee waaltanii gaafa biraa deebitan bakka allaqee raawwateera. Gaafa dhamu nama achumarra taa'e bakka dhaabi ga'eera jedhanii irraa deebisu. Utuma maraatu dhiisee deebi'a. Xumurame bakka sirna waalcha waan ta'eef hin dhaaba namni boo'icha. Waa tokko sitti. Inni du'aayyuu naangaa qabee dhaabata miti. Baran. Isa baratti aanu dhiisi. Yoo waan jedhe geenya harka kee ol kaasa. Waan ati dhoksaatti dhuunfaadhaan itti boossuuf barana deebinsi ilaadha. Ilaadhaan jedha Waaqayyo. Raafaadii kabraadoona baay'ee. Namoota lakkoofsa baay'ee ta'an as keessaa waan deebisaan ilaatuun arga. Siifannu bagora kee jedha Waaqayyo. Dhimma keessi jalaa karaatti nambisoodha Waaqayyo. Mee galateeffadhu mee yoo sitti tole ergicha. Sadaffaa Waaqayyo waan ati irratti kadhachaa jirtu sii xumura. Ameen hin jettu. Aadaa warri kadhata hin qabne ameen hin jedhina. Warra kadhata qabutu ameen jedha kana. An keessan malee ameen hin jedhina maaltu siin jinqe. Warra kadhata qaban. Tilamminaan lachichiiseeti. Hin kadhatte. Maaloo naa murteessi naa xummuri sittin deebi'u anu lammata dhugaadhuma qo'aan tokko laalaan homaa dhimma shinu maaloo hin kadhatti. Namoonni baay'een hin kadhattu garuu deebii dhabdan. Kadhachuun ni himne deebii dhabdan. Hin kadhatti dubartiin kun. Barra amma keessa jiru bara namni baay'een otoo kadhatu deebii dhabe. Bara waan nama jalaa callise nutti fakkaata. Waaqayyo akka namicha kanaa miti. Namichi kunuu guyyaatti dhaga'ee qaba. Kadhatamee guyyaatti nuffee hin nuffise bakka nama hin nuffisiifte. Borus akkuma gowwaa kaleetta tummitee namni otoo waa sin kadhate. Kana naangoo ture
naan bittuure odaa abboo sin kadhate yookiin uffata naan bittuure ganamas uffata galgalas kanuma ammoo kee jettuun dubartiin kun akka kanatti salachaasifte waa kaafafachuuf waa xumursiifachuuf nuyi guyyaa tokko kadhannaan ishii kadhanneen beennu waggaatti itti deebina. Isheen garuu bayya gizeewu guyyaadhaan dhattee kadhatti. Otoo waaqa kadhattee waan dafee furmaata laatee fiira natti fakkaata. Kan akka namaatti furmaata kan laachuu danda'u isa waan ta'eef namichicha hin dhatte bira. Jalaa lafarraa harkise. Kadhannaan jiraa gola keenya. Kadhannaa warra kadhattan mata duree kadhataa warra of harkaa qabdan. Dhuguma gooftaa isa fuula keessan dura na dhaabee isinitti hima. Barachaa nuti jalaan dabarsu waan baranuma deebitti sii laata. Ilaa Waaqayyo akkas naan jedha. Gubaa'ee kana gidduudha naman deebii kadhataa daallaadhuuf naan jira. Mee ameen. Mee sagalee kolkaasii kadhata koof deebiin dhufeera jedha. Maa etteerra deebii mee. Waan ati irratti kadhachaa jirtu barana deebiin sii fida. Xumuramaa isaa argita jedha Yesus. Baqa warra kadhatan Waaqayyo dhimma isaanii xumura. Lafatti jalaan gatu warra kadhata qaban. Kadhanni amanaa kan sanbata duwwaa ta'uu hin qabu. Kadhanni keenya kan itti fufe ta'uu qaba. Namni tokko kan kadhatu gaafa pheenxee akkasaa duwwaa arge. Kadhannaan kee yeroo hundumaa ta'uu qaba. Gaafa karaarra deemtullee kadhachuu danda'u sirreera. Gooftaan bara dhumaa keessa qajeelfama inni amantootaa keenya kadhadhaa. Bara namni baay'een waan kadhatu fakkaatee humni kadhannaa keessaa fuudhame keessa keenyarra. Yoo kadhatu kadhannaa isaa mi'aawu. Yoo kadhatu waa ittiin dhaga'amu. Gogeera keessi nama baay'ee. Namni gaafa keessa garaa isaatii kadhatu waatu itti dhaga'amu. Waatu isa tuqa. Namoonni baay'een kadhannaa utuma kadhatanii kadhannaa foonii duwwaa kan kadhataa jiran. Diina koo akkas naan goo ture. Mataa ishii naan dhoof ture. Naan maraachi ture. Hallayyaa naan gat ture. Siin dhaga'u kanaaf. Kadhata fooniiti kun. Aloonni bara keenyaa waan Waaqayyoon kadhachuu dhiifneef waan barbaachisu dhabnee jedha Yaaqoob. Yoo kadhattanuu hammeenyaan kadhattu. Hammeenyaan guutamtanii kanaan waan barbaadan dhabdane. Kadhannaan koo sirriidha moo sirrii miti kan jedhu laaluu qabna. Inni itti dhiyeeffachaa jiru kun isa na dhaga'u moo sana dhageenye jechuu qabna. Adda baafachuu qabna. Gaafa kadhattan eenyu akka kadhattan maaliif akka kadhattan amma oomitti akka kadhattan adda baafachuu qabdu. Kadhannaan amanaa kan itti fufe ta'uu qaba. Namni keenya gaafa mataan dhukkubu duwwaa kadhannaa yaadata. Nan sobeela. Kaan keessan gaafa xinnoo garaa ciniinnaan si jalqabu eessa jira waldaan jettu waldaatti kaata. Gaafa quuftanii nyaattan beektan Waaqayyoon. Gaafa waan balbala siibanu gad jettee dandeesseen galateeffattu. Gaafa garuu garee sirratti ijaaramu maaloo gooftaa eessa jirta? Gaafa garuu karoora sana sirraa diigee nama si godhu immoo hin jirtu iddoo. Itti deddeebite. Nama tokko immoo hin kadhatu abdii kutu itti fufanii hin kadhatan. Guyyuma tokko guutamanii sirriitti kadhatan boru akkas miti. Xaata irraa gale. Akkuma kaleessa kadhannaadhaan sirriitti jalqabde kadhannaa kee ittuma caalchisaa deema. Har'a dhabde malee boru hin dhabdu. Har'a hin eegalte borutti fufta. Boru duwwaa miti hojjaa lamaanitti fufta. Roobiitti fufta. Amusiitti fufta. Ammas torbee namuu naanna'utti fufta. Yoo kana goote bara kana otoo hin darbiin waan dhimma kee xumura. Kanaaf adaraa keessan akkasinii xumuramu yoo barbaaddan kadhadha. Waa'ee gaa'ilaa barbaadde kadhadhu xumurama. Waa'ee hojiitii kadhadhu xumurama. Waa'ee fayyaa keetii kadhadhu xumurama.
wanti kadhanni hin goone hin jiru. Kadhanni ibidda samiirraa buuseera. Kadhanni akka dhaloonni eebbifaman godheera. Kadhanni ajaja Waaqayyo biraa nuu kenname. Bara Eeliyaas kadhate Waaqayyo ibidda buusee. Bara Phaawulos faa kadhatan Waaqayyo du'aa isaanii kaase. Hin kadhataanan eebba walirraa fagoo jirta. Yaaduma nyaatta yaaduma dudda malee eebban fagoo jirta. Ayyaanaan walirraa fagoo jirta. Warra kadhataniif ayyaana dabala. Warra kadhataniif simboo dabala. Warra kadhataniif Waaqayyo barakata isaa eebba isaa dabalaa deema. Sini kadhu Waaqayyo baran hafuuruma kadhannaan si haa eebbisu. Fudhadhu gaa fudhadhu warri diraatte warra fuubaat waan hafuuruma kadhannaa sirratti haa dhangalaasu. Ameen 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 ameen. Kadhannaa yeroo kadhattu dhuunfaadhaan qabaadhu. Kadhannaa maatii wajjin qabaadhu. Kadhannaa waldaa wajjin kadhadhu. Bakka waldaa kee wajjin kadhadhu. Gaafa kadhachaa deemtu Waaqayyo gooftaan mo'icha sii laata. Kadhadhu waa'ee saabii. Kadhadhu waa'ee rakkinaa. Kadhadhu waa'ee gooftaa waan si dhibe hundumaaf furmaata laata. Waa'ee obboleettii kee kadhadhu. Waa'ee obboleessa kee kadhadhu. Waa'ee warra badaa jiranii kadhadhu. Waa'ee warra du'aaf qophaa'aa jiranii kadhadhu. Waaqayyo sii dhagaa. Gaafa kadhattu sii xummura. In kadhattu taanan hin jiru. Cufaadha balbalatti banamaa dhattee eegde. Kan keenya kan nuu banamu furtuun karaa kadhataati kan balbala eebba keenyatti banneetti hin baanu furtuun kadhata. Amma namni as keessa qilleessa fudhachuun barbaanne jira. Jaallattanii qilleessa fudhattu? Jaallannee miti dirqamneeti. Yoo qilleensa fudhannu ta'e hin duuna. Hin duuna. Kadhannaan jaallannee odoo hin taane jireenya keenyarraa kan adda ba'uu hin dandeenyedha. Mee nama si cinaatti garagali kadhannaa dhiiftee deebi'ii kadhadhoodhaani. Hin amantuu? Guyyaa kanaa galgala har'aa kanaa kaase jilbii kadhannaa keessii deebi'a. Ilaa akkas naan jedha Waaqayyo. Aarsaan iddoo kadhannaa isaanii namoota jalaa diigame baay'ee jira. Meerka kee ol kaasime. Waaqayyo galgala kana warra of qopheessan iddoo aarsaa isaanii warra deebisanii ijaaran humna isaan gargaaruun isaa laadhanaan jedha. Hayyaanan isaanii laadhanaan jedha. Guyyaa kana booda ganama hin kadhatta galgala hin kadhatta yeroo deemtu hin kadhatta yeroo gabaatti baatu hin kadhatta Waaqayyo hafuura kadhannaadhaan si eebbisa. Yesuus keenya kadhachaa ture. Kadhata nu barsiise. Halkan hin kadhata guyyaa hin kadhata kophaa hin kadhata bartoota wajjin hin kadhata. Salliu haa kadhannu. Haaromsi waldaa kiristaanaa keessaa badaa kan dhufe sababii kadhannaan dhabamaa dhufeef. Namni mugee kan ba'aa jiruuf waldaan keessatti namni kan fayyuu dadhabuuf sababiin kadhannaan hafeef. Amma namoonni Waaqayyo sinaafi namoota muraasatu as keessaa nu kadhata. Kan nurratti kadhatu immoo dachaadha. Nagaadha miti. Naguma. Mee nama si cinaatti garagali. Naa kadhattamoo narratti kadhattaa jedhee. Yoo naa kadhatte si dhagaa waan jedhaane. Yoo narratti kadhatte si dhaga'u jedhaane. Qooda walii kadhachuu walirratti kadhannanu. Rakkoon nu qabnu kana. Dhuguma. Yoom diigamu woo waldaa sun badoon jedhee kadhatu jira mishigii gale. Raajeen nu raaju. Maaloo yaa Waaqayyo bal'isan jedhee dubbatu moo nama xiqqoodha. Waaqayyo soba hamootaa isa kitila san dhugaa takkittiidhaan harkaa diiga. Raajiin nurratti hin raajamne hin jiru isa dhiisaa. Dhaloonni kadhattan garuu ergaan du'aa ergaan seexanaa sirratti hin raawwatu. Hin baddi jedham xonqaanis gaafa sirratti muru haa baddu gaala haa dhabdu fayyaa haa dhabdu jedhanitti isaanis seexana isaanii kadhatu. Kan naa godhii ani immoo gashaa sii gashaa yoo ishii naa maraachite ani immoo tumaalisa oolan bitee gashaa. Hin kadhatu jarri sachi. Kanaaf seexanni gosh ati na gabbartaa dhaqeen akkasii godhadha. Kan sirratti kadhatu jiraan bakkeerra waan bira. Maaloo naa maraachi. Maaloo qullaa naa dhaabi. Maaloo layyaa naa gati balaa makiinaatti naa faradi. Akka keessee ta'e waan miqqanyaa miti. Iruma jaalata. Harka kee ol kaasi. Tokko tokko harkiif gurri isaa waliin beekamu. Hin dabbarame ta'uu hin beeku. Harka kee ol kaasiin jedhee nama waaqa.
yaa nama waaqa hin fudhattaa oolaa baaraadiyaa maataba harka namaarratti chaappa'uun argaa jira hafuuraan milikkita kadhannaan laadhamnaan jedha Yesuus hin kadhattaa hin fudhattaa jedhinnaan jedha meenan kadhadhanan fudhadha jedhame siifaa ta'uye barana nama kadhataa jedhanii si waamuu jalqabuyi si barbaaduu jalqabuyyuu dhiiga olichaati lafuura kadhannaati siifaa xummuru warra kadhataniiruma xummura Yesuus kadhadhu waa'ee gaala kee kadhadhu waa'ee borii kee warri muriisin jalaa siqaa jiru heerumuudhaaf kadhadhaa waaqa haadha isaati maallaqachi warrettanii kadhadhuun jedhe waaqa mee nama si cinaatti kadhadhu sii banamaa jedhi maal begeetaa biyyeessuus kanaafan kadhadhama maaloo xinqir jedhee achiin bad hirma bada kaa'e gaafatu waggaa 43 geesse yaa waaqayyo hirma diddeere dura na kadhachuu diddeedhaan maasii gochuu hin danda'u dhuguma kadhadhu inni gaa'elatti galte gaa'ela koo adaraa jedhi inni gaa'elatti hin galles adaraa nama ta'u naa kenni abbaa manaa ta'u naa kenne jedhi kadhadhu yoo har'a gooftaan kadhanne boru ijaan kadhattaan argamu nagaadha miti ban kadhanna afaanii rayyuu ani ijaa jira waa barbaada waa barbaadde maal dhabee laata maal dhabdeen tanni sun narraa ija buqqifachuu diddee moo dhiisi umuriin na caaltaa sin fuudhu jedhee sokka hin salliine kaa akkamitti sii xumuramaan gaafa ammoo waan sii xumuruu keessitu washaakkata alla mana kanattaneerumaa kanan fuudhaa kana ani nam tokko kadhatee shakka akka warra waldaa bara Phexros nu hiiki yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos maal goonaa miti Phexrosiif ergamaa kee ergedhu jaltiidha wal mana gaafa Phexros hiikamee dhufee balbala qosokkosu ergamaa isaa ta'uu hundi dhumee dhaqaa jalaa banaa hin qajjaatiin talli maal dhufa ishakkani otoo kadhatanii shakku yeroo tokko waa gaafa sii ta'u kadhadheera jedhii yaadi waan kadhatteessa waggaa 2-3 sana sii fide waan barana maqaa gooftaa Yesuus waanuma kadhattu galgala kadhattee ganama akka fudhattu kadhattee torbee gidduutti milikkita guddaa akka argitu maqaa Yesuusin waaqayyo milikkita guddaa sii baalaaf gaafa kadhattee waa argitu ammas kadhadhu si godha kanaaf hafuuraan kadhadha amantiin kadhadha kanaaf waan ati irratti kadhattutti waan ni dhuma sii godha sii xummura gooftaan haleluuyaa sadhumaa sitti waan irratti lolamaa jirtu sii xummura waan irratti lolamaa jirtu mee maaliin lolamaa jirtu fayyaadha gaa'ila hojiidha maasaadha diinagdeedha barnoota waan baay'oo baatanii nam milkaa bakka nan hojjedhattanii galtu lola garuu kan qabdan ittiin falma dubartii kana yeta abbaatu kottu natti dhiyaadhu ka amman finxirsi godha meetu kika maal jedhaan oo baay'ee barreeffamuu baatu inni siif falmu ko cal jedheetuma hin dhaabatu waan baay'eedhaan si doorsisa muhaadha ko siin jedha yoo dhiira taate ka waan baay'ee namni baay'een akkanatti lolamnaan dirree tajaajilaatii gale namni baay'een lolamnaan gaa'ila dhiise namni baay'een lolamnaan qonnaa dhiise barnoota dhiise ergaan sii qaba isa siin lolu sanaan hin mo'amtu jedhan Yesuus dhugaa waaqayyoo sitti lolamuu keen jibbin sii xummuramuuf jira nama si cilaatti naa garagali lolamuu keen jibbin jedhani sii xummuramaa jira jedhani ameen 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 gaafa lolli sirratti qabu waadda sii ba'uudhaaf hakkaati mootu si agarsiisuudhaaf maqaa Yesuutiin wantumti dhokatee mul'atee si lolume barana dhiiga olichaatiin lafaa dha'u sirra mi akkas jedha yoo lolameeyyuu hin mo'amu jedhame jari dabali ammas ila akkas naan jedha waaqayyo nama alaabaa moo'ichaa kennuufi jira yoo baatu hin mooti yoo baatu hin mo'a yoo galu hin mooti yoo galtu hin mooti harka kee ol kaasi guyyaa kanaa kaasi hafuurri moo'ichaa mana kee haa galu akka
mootuutti itti dhaga'ame bakka. Waa raabaa jaalabaa. Achi namichi ittiin lola tokko jira ka. Asii namichi deebii laachuu dide gidduutti gubatte. Yeroo tokko gidduutti rakkattu waa. Gubatte. Haati na rakkismoo na rakkifteedha inni jaarsa. Tokko immoo haadha bira dhatti mucaa haati tole jechuun itti abbaa deemese. Gubatte. Ollaa bira dhatti fira bira dhatti intinaa waammatti kottu jaarsummaa naataa jaarsa ollaa gidduutti gubatte. Asiin deebiin hin jiru achiin deebiin hin jiru. Ergaan sii qaba. Karuma lolamte sana achiin hin kuftachumaan mootaa jedhe Yesuus. Nama baay'een lolamee kufe. Dubartiin kun sila akka carraa ishee abaartee akka boosee galtee nama abdii kuttee galtu ture. Garuu akka mo'attu laphee ishiitti itti dhaga'ame. Hin deddeebite. Dhugaa qabdu waan ta'eef. Itti deddeebite. Ittiin falma. Ittiin falmadha. Falmi beektu nan darba gaafattan hin darbitu. Falmii. Nan baradhattanii daftaraaf iskiriiptoo bitattee olii warri barattanii mana barumsaa dhattanii. Gaama kilaasii teessu guyyaa fayyaadhaa mataa si qaba. In dhageeffachuu jedhan mata godhe. Bakka dandeessee shookiin laaltu barsiisaan laaltu carraa kooteetti mataa gaddeeffattee boossi. In lolamti. Hojiitti ba'anii lolamu. Nigdiitti ba'anii lolamu. Gaa'ilatti ba'anii lolamu. Ergaan sii qaba. Isa siin lolaa ture baranan gadabiitti godheedha Yesuus. Sigeera. Kana booda mucaa koon hin loltu. Harka kee ol kaasi. Kana booda sin dhiibu. Kana booda sin injifatu. Ilaa Waaqayyoo ittaan xummura sii godheedha Yesuus. Inni si lolu kuni xummura hin argata. Yeroo si lolu. Yeroo si falmu. Yeroo falmamtu. Yeroo yaadan si falmu. Kadhannaa keen tajaajila kee mul'ata keen kan falmu nama meeqa. Garuu waa tokko sitti jabaadhu sin mo'anii. Waaqayyo siifan xummura jedheera. Akkamitti namaa xummurama waan afur dafee dafee sinitti tokko abdiutuun hin kutin kadhachuudha. Abdiin kutin duutu du'i malee abdiin kutin. Waaqarra annamaa dhiise. Amalurraa abdii kutadhe goosh baga. Waaqarraa garuu abdiin kutin. Ishiin namantaa tottee abdiirraa kutattee galuu dandeessa. Inni moo yoo inni fayyeessa du'e boollaa ka'e jedhu. Namni namarraa abdii kutee gala. Ta'uu danda'a achumaan baduu danda'a. Taawwaqin baduu dandeessi. Abdii kutuu dandeessa waa'ee namaa. Yesuus Kiristoos irraa garuu abdiin hin kutamu. Yeroo ati ganama heddeetti galgala dhufa. Tasfaatti qoratu. Bakka hin kutiin abdii. Inni yoomte boru akka sooromte amani. Amma kophaadhaa boru abbaa saba baay'ee akka taatu amani. Ameen jettanii? Mee abdiin kutin naa jedhaan nama sin jedhaane. Yoo dhukkubsatte abdiin kutin jedhaane. Namni tokko ammoo fabaara. Bakka yaa Waaqayyo erga nan fayyifne akkamitti godhina kutii hin dandeensu isa hoo. Maa abdii kutta. Arra yeroo mana kiraatti rakkattee waan mana kiraa kaffaltu dhabdee boosa boru garuu kireessitee nama baay'ee tolatee jifta. Taawwaqi. Tasfaatti kuran. Kalee homaan qabdu gaafa gara dachee dhufte. Isa sii kenne malee. Abdiin kutin. Namni tokko ani hin fayyu bakka maa dhibeen koo HIVdha. Eewutti fayyutan. Nama. Seexan. Doktorootatu hin fayyitu HIV qabda kaansariin kee guddaadha. Kanaaf dhibeen akkanaatti hin fayyamu. Maatsanii kee kaansarii qabaa, harmi kee kaansarii qabaa, dhiigni kee kaansarii qabaa hin danda'amu. Dhuguma hin danda'amu irratti amiin jettee fudhattee galtaa waldaa dhaqxee sii kadhatameyyuu hin danda'amu. Ani nan du'aa, ani nan cabaa, ani namaa gadiidhaa. Bakka abdii si kutachiisan jarri. Lallaba abdii kutannaa sitti lallabu gara sii garana. Garuu waa tokko sitti naman taatu naman ta'u utuma siin jedhanii nama si godha jedha Waaqash. Abdiin kutin muu yaada joorti kinooga. Homaa maal argatte furmaata maal argatte dhaan diinni ishee dhaabate. Isheen garuu abdiin kunne. Abdiin kutin gaafa garattu. Abdiin kutin yeroo waldaa deddeebitu. Har'a lola jira boru garuu boqonnaatu jira. Har'a hin falmamta boru garuu dirree galataatu jira. Har'a hin dhiibamta garuu tulluu ulfinaatti baata boru. Abdiin kutin. Lammaffaa dhugaa qabatanii deddeebi'uudhaan namaa xumurama. Dhaloota dhugaa qabatanii deddeebi'an akka dubartii kana ija jabeessa. Dhaloonni dhugaa qaban ija jabaatu. Ayinaffaarii edellamu. Warra ija laafan miti. Hattuun amala ishii keessaa dandeessee ija namaan baattu. Hattuudha waan ta'eef.
dhufee irree qabu kun wakiisi keesseen nam goote maal goota jetteen ancicci godhee si biraa deemuudha. Hanni ija jabeessa naman godhu inni ammaa jabe kanaaf ammaattuun ija eeggattee atti yookiin kophaatti si attaallaltee fuutee waasi xuttee dhaqxee baankirraa baastee akka waan gooddanyaa taatanitti si wajjin haasa'e bilbila si geessee saatii harkaa baastee fi kennite jedhi kaa jettaan inni otoo namni na argaa laata jechaa akkas godha yee maal goota hin deebistu tokko achumatti fincaan buusa. Pheenxeen gooftaa qabu ayinaffaarii miti. Sodaataa miti. Ameen hin jettu. Guyyaa kanaa kaasee afura jajabinaa sii kenna Yesuus. Bakka. In sodaanne dubartiin kun hedetti hin naftee naa baradde moo naa baradde. Hiruma simoo addatti hin diinanis dhugaa qabdi. Namni dhugaa qabu jedhiiba. Hija jabaata. Dhugaa irratti du'a. Dhugaa kodho gatee galee bakka haafu hin jedhu. Dhugaadhaaf hin deema madumaatti. Dhugaan ganama miti. Galagala harka kee ol kaasi dhaloonni dhugaa qabdan bara kana keessa mirga sinii laadha jedha Yesuus. Kanaaf dhugaa qabadhuu deddeebii dhugichi Yesuus. Dhugaan hojjedhu dhugaan nagadi dhugaan baradhu dhugaan kadhadhu dhugaan raaji Waaqayyo guyyaa sanaa kaasee mo'icha malee salphina sii laachaan deemu. Sii xummura gaafa dhugaadhaan baatu. Dhugaa qabadhuu deemu. Dhimma kee keessa somni wayii jiraannaan garuu hin salphatta. Hin salphatta dhugaa waaqaa sitti. Si awwaarrada waan nama dhugaa qabu irratti sobaan deemtee dhugaa baata taaleen si awwaarrada waan hin salphattu. Nama dhugaa qabu jaloomtuun dhaabatu garuu dhugaan yeroodhaaf sobaan jallootaan hin haguugama. Guyyaatti mul'ate garuu sobdoota qaanaa harka kee gaafadhaa suutatte maqaa gooftaa Yesuusin dhugaan ati qabatte mo'icha siif haa laatu. Dhugaan ati qabatte jireenya siif haa laatu. Dhugaan ati qabatte si haa mul'isu. Haysoo. Haysoo. Dhugaan hojjennaan dhugaan hojjenna. Sooramuuf jettee waan hin galletti hin galin soba. Jireenya sobaan jiraate. Duuta akka jiru hin dagatinaa. Timootaan lekku. Hin duuna. Yoo har'a dhugaan hojjennee duune illee gatii qabna. Dhugaa qabatanii deddeebi'uudhaan namaa xumuramu. Maaliif amma ammaatti olii bakka xumuramuu didee inni boon yeroo tokko tokko dhugaa qabda asii harkaraa dhugaan warri dhugaa qabdanuuf qopheessaa barri wayii isinii dhufaa jira. Dhugaa kee ilaalamee waan ishii laata. Sadaffaaf isa dhumaa isinitti himaa obsaan itti jabaachuudha. Ichiiseetti gistanyaanaat dubartii obsituudha. Dubartii daftee aartee dubatti deebitu miti. Mee ofitti deebina. Nama meeqatu obsa qaba? Nama meeqatu obsa qabna? Gaa'ela keessatti, hojii keessatti. Waaqayyo dikkunnaatti si waame. Naman achi keessa lola jiran tajaajilu. An jedhee keessaa gale mee. Dubartiin kun obsaan turte. Gaafa Waaqayyo keessumaa gara hojii isaatti si waamu obsaan keessa taa'a. Obsaan hojjedha. Obsaan kadhadha. Kan nuun lolu jira waan ta'eef dirree lolaarra jirra amantoon. Obsaan. Seexanni bara kana namoota baay'eerraa kadhannaa iyyuu fuune obsa fuudhe. Namichi dur lisaana qaba rayyu hallelujah shaakaa jedha. Lisaana isaatti hin buune seexan obsa harkaa fudhate. Hallelujah jalaan tufne. Micoon akkuma durii hallelujah jetti. Obsa harkaa fuudhe seexan. Akka jedhu waan obsa si harkaa fuudhamee si ilaadha. Yoo obsitee mana koo keessa teesse immoo gonfoo ulfinaan baadhee sii dhufaa jedha. Eebban baadhee sii dhufa. Ayyaanan baadhee sii dhufa. Yeroo waa baadhee sii dhufu mana koo keessa akkas hin namne jabeessi obsaan na eegan isin mul'isaa jedhe Waaqan. Obsaan kana obsaan itti jabaan gaafa si arrabsan obsi gaafa si miidhan obsi gaafa sirratti kaan obsi gaafa tuffatamtu obsi gaafa dongoramtu obsi. Jireenyi algaadha jennee yaadna nuyi aydeellam. Nuyi bakka otoo hunduu tamacha'ee barbaanna waan immoo garuu akka warqii keessa qoramnee obsinee keessa akka baanee darbinee bifamnu barbaada. Namni garuu baay'ee oduma xaalinoo ta'uu afaanitti fidee waanni waa gursheetti tola. Hin jiru inni akkasii obsaan eege. Hin obsite dubartiin kun. Gadi harruma baruma ammoo naamurtaa'utti fayyadamta malee. Kun hallelujah. Obsaan kadhadhu jabaadhu.
obsaan deddeebi, obsaan tajaajil. Ameen hin jettu? Dhugaan ati qabatte galgala si mul'isti. Hin obse galgalli isaa dachaa ta'e yoo fixeera. Sadhuma amantii qabaachuudhaan bakka dubartiin kun dubartii amantii qabdu qorraatiidha. Naa murtaa'aa jetti malee natti murtaa'aa kan jedhu hin jiru keessa ishee. Dhaloonni amantii qaban yeroo hundumaa dhimmi isaanii hojjetamaa. Rakkoon keenya inni guddaan hin amannu ameen jenna malee. Ameen jechuuf amanuun gargari. Namni tokko ameen akkana jedheet hiruma taa'amma jedha gabbee hiruma naa taa'ee dhuguma amanuun baay'isanii ameen jechuu miti hiruma ta'a dhugaa waaqayyooti shakku hiruma ta'a jechuu bakka farramanii namni amma gaafa bittaa gurgurtaa geggeessu maalitti amana furmaatti amana erga farrameef erga farramteefi bakka na fuudhee nattee rumtee birraa bitee irraa fudhadhee furmaatti amane bitee irratti adii jalqabi maalitti amane furmaatti gooftaa keetti amanime amanin jedhe garaa guutuun amani dhaloonni amantii qabdan dhuguma sinittiin bara ormi baay'een otoo lisaanii dubbachuu dhokataa deemu ati immoo amantiidhaan ba'aa deemta. Dhuguma sittima harka kee ol kaase humni amantii ganama kanaa kaasee jireenya kee irratti lafaa dha'u. Ameen jedhii amantiidhaan mootaa amantiidhaan sii xumuramaa namni amanu duwwaan akkasaa jedhu naa xumurameera jedha. Jari naa xumurameera. Ila dhimma keenan sii xumura sii jedha Waaqayyo. Nama amanutti irraajuu barbaada istiin amanta. Namni amanu jira akka jedhu Waaqayyo siifan xumura jedhe. Ameen jedhi siifan xumura. Siifan xumura. Sa waggaa darbee siifan xumura. Sa ji'a darbee siifan xumura. Sa barreen gaddaa siifan xumura. Haleluuyaa. Mee bottifadhu naa xumurameera dhimmi koodha. Jari naa xumurameera. Akka jettu sii xumurameera. Sii fixeera. Dhimbeeku Waaqayyo dhimma nama baay'ee harka kootiin hojjedhaaf naan jedha. Harka kootutti sii darba. Bituu yaadde miti hiruma si bichisiisa. Mo'uu yaadde miti hiruma si moosisa. Darbuu barbaadde miti hiruma si dabarsa. Haleluuyaa. Akkas naan jedha abbaan koo mangaagaa diinan diina isaanirraa irraa cufee naan jedha. Mangaagaa afaan seexanaa harka kee ol qabadhu. Illaa irratii baadiyaa isa afaan sitti balu sirraa cufee barana galataan afaan keessaa haqa. Sirraan xumura kan keedha Yesuus. Mee galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Reebamee, tumamee, dhiitamee waan baay'ee ta'e xumuruuf dhimma kee kan akkas ta'e Yesuus. Hootuma dhiitanii baasan gurbaa ol kiloomse gurbaa akkamitti akka xumuru beeka waan ta'eef. Biyya bakka otuma garafanii, otuma xiqqoosanii, otuma awwaarradanii qullaarraa baasanii dhaabanii. Obbuusidha Waaqa ofii jetta miteet asirraa obbuus inni waa xumuruuf kana godha. Ergaan sii dhufeera. Inni fannoo gubbaarra taa'ee tafassame jedhe hamma dhimma kee xumureera waggaa kana. Xumureera waggaa 2000 kana. Isa diinni sitti farade sirraa kaasee. Isa du'i sitti farade sirraa kaasee. Isa namni sitti farade sirraa kaasee. Xumuree galataa si dhaaba Yesuus. Ililchime abeet. ተፈጸመ። መከራ ተፈጸመ። ድህነት ተፈጸመ። ለቅሶ ተፈጸመ። ቦይቺ ነፌ ይጡሙረሜ ሃሌሉያ በረከና ሚከያ ጡሙረሙ ወይም ብየከያ ጡሙረሙ ወአሜን ጀሪ ወራሜን ጀተሲተር ሜርከ ከራሲ ያዋቀዮና ጡሙር የዳመ ዋና ሲገረቻ ጅሩ ሰለና ጡሙር የዳመ Jette gala siiba godhu Yesuus. Meechol jedhidha badhu dhimmi koo xumurameera dhiiraach. Warri lakkii ganaadheettu dhiisi dhimmi koo xumurameera jedhiiraach. Akka jette xalayaan ulfina harka kee agalu. Dabdaabbeen ulfina harka kee agalu. Lafaati lan jijjiiramattee yaanne waan isi jijjiira. Teessoo keen jijjiira. Oolmaa keen jijjiira. Haktaajaa keen jijjiira. Hin beeku eenyuun akkas akka jedhu Waaqayyo. Harka kee ol kaasi jettee ol rabuusiyam. Reebaataana makraala baaraadhaa laboora. Eejaala baariyaa waan itti rakkattu, waan itti boosu, waan itti abdii kutaa'ertu, waan itti lolamaa jirtu, waan itti qoramu.